Boru si wabdi waru dalota garu Jaimai juna lamut fadil chubiya fagongera iljamu yaru Guya adin tutte arrape mulatte bura hajaru Akkam jirtu daawwattoota OBN Gaammee ijoollee qaqqacalee mul'ate garee nagaa fayyaadha kan daawwachaa jirtan sa'aatii kanatti qophii isin akkaan fi hawwiidhaan eegdan qophii abdii barootii har'a daa'imman keechuun inumaa akka duriin addatti na marsanii argamanii eenyu faadha dhiiroo isaan kun abdii biyyaati maaltu abdii biyyaa isaan godha isinis daawwattaniiti agartu inumaa barbaabaatti jetana jalaa gunna godha 800 irraa 800 hanga xumuraan hordofaa baga kana qophaa'itanii na eegdan Baga nagaan dhuftan mee akkanuma qophaa'u seesan tanaafu jalqabaa mileen isinii kan yaa Maqaan koo Firee Salaam Xilaawun jedhama. Kanan baradhu kutaa sadaffaa sadarkaa waltajjii sadarkaa tokkoffaadha. Maqaan koo Barattuu Simboo Kumaa mana barumsaa waltajjii keessaa magaalaa Hoolataa kutaa lammaffaa A. Haaya ati yoome? Maqaan koo Dibooraa Dajaneen jedhama. Kutaa lammaffaa A sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa waltajjii magaalaa Hoolataa. Mee Simboon meeqa baratti meeqaffaa baatee natti himi? Kutaa lammaffaa A baradhaa. Kutaa lammaffaa A sadarkaa tokkoffaarraa tokkoffaan ba'e. Akkaan odeeffadhetti 800 keessaa 800 fiddee jira. Akkamitti fidde 800? 800 keessaa 800 fiduu kanan danda'e jalqaba qayyabannaadhaanii sagantaa baafadheen qo'adhaa. Sagantaa baafadhee qo'adhee yeroo maatiitti gargaaru sagantaa kiyya keessa kan jira yeroo itti maatii gargaaru yeroo itti taphadhu yeroo itti qo'adhu fi kan fakkaatan yeroo itti mana ispoortii deemu yeroo itti boqonnaa fudhadhu fi kan fakkaatan kan of keessatti ramadudha. Mileen teessa maal isa? Barnoota 800 ham hundaa wal maqxa jaalattaa 800 fidde tokkolleen sitti nu laatu hundaa'u tole garuu maatiin kee galgala abbaan kee waan si garsiisu qaba waan si dabalu hin qabu. Abbaa koo osoo hin ta'in haadha koo. Haadha ta'e iccitii milkaa'ina tokkoffaa boo kee keessatti harki harmee teetii keessa jira. Simboon nama cimtuudha. Nama gara fuula duraattis maaltu jaalattame? Gara fuulduraatti saayintistii ta'ee amma ammaatti wanta hin qoratamne qorachuufidha. Saayintistii taate. Saayintistoota keessaa kan fakkeenya godhattu qabdaa garuu? Saayintistoota keessaa kan ani fakkeenya godhachuu barbaadu ammaaf yoo barbaade gara fuulduraatti. Yaa anuu gaafii urmii isiitii oliittiin gaafadhee deebiirraa dhayinee ture garuu bifa bareedaadhaan naa deebisti guddaddoo. Tole afoola natti himuu deemtu keessaa maal natti himta? Afoola natti himuudhaan deemu keessaa oduu durii. Oduu duriitiin maletti hoo? Oduu durii maletti ogbarruu keessaa walaloo fi hibboo. Hibboo. Haya walaloo dhageeffannaa? Walii gallaamisan? Haya sirra murteessan amma walaloo. Yaa gurri kiyya kun ga'iin dhaqoo ishee beekuma akka sirri dhaga'utti. Tole walaloo nu dhiyeessuu deemti. Haya gurraan liqee isaa bisino. Akkuma dhageessanii garuu? Hamileen sin jirtu jalqaba yawwaa. Chopcha. Ittoo. Oromiyaa jiituu miidhagduu yaa madda hayyootaa hin rakkattuu hin dhabduu hundatu sirraa soorata hayyuu hundaaf furmaata maaltu sirraa baqata qabeenyi uumamaa kee kan uumaaf siif kuudhame gaarree fi tulluuwwan kee ol dheeratee faayame haroo fi lageen kee dambali'ee sirra yaa'e sululli fi bosonni kee bineeldotaaf da'oota qilleensi qulqulluu kee dhala namaaf daawwata oromiyaa koo arjoomni kee addunyaaf dhangata Abdii baruu akkami? Amma kee maayikiin tun si geesse duuba boruu asirratti fagaruu ta'isa
gammachuu akkamii si dhagahame mee ati har'aas mattuu abdii baruutii fi tiimii isaa garee isaa tan asitti arguutaaf gammachuu tana mee kamiin nutti ibsite? Sun baay'ee gammadeera. Awwa ta'e waan gammaddeen fakkaatu garuu. Gammaddee? Gammachuun ta'e hangana hin geessu? Galatoomii. Tole, mee maal jettan maayikii harkaa qabda? Waa jee mee? Walaloo. Irran naqadhu qaba. Walaluun mata duree kiyyaa mana barumsaa. Mana barumsaa madda beekumsaa burqaa hayyootaa dirree barnootaa iddoo gammachuu waliin taphachuu asiif achi kaannee ispoortii barannee herreega dabarree saayinsii qorannee hawaasa hubannee ingiliffa barree yaa mana barumsaa hayyooma si obsa horsitee na guddistee dagaagi babal'adhu horsitee na guddistee dagaagi babal'adhu waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Arra walaloon muka kanarraa gayyaati asii ol burqiti waanuma ajaa'ibaati ammas walaloon itti bafti. Walaloon mata duree koo Oromiyaa. Oromiyaa biyya saawwanii hundumtuu si hawwatani. Bosonni kee gaaddisaa bineensi jala ciisa. Lalifti bonaa gannaa si qabnaa gammanna. Lakkiin kee kumaatamaanii soorama nama yaa faaruu simbirroota du'ataa si hawwata du'ataa si hawwata. Midhaan kee magariisa biyyee keetu gabbata hundillee si hawwata hundillee si hawwata. Dachee keetu albuuda atoomaa hin qabdu muudaa ammattuu saba biyya nu jiraadhu Oromiyaa. Hiikni walaloo kanaa Oromiyaan bal'oo Oromiyaan hawwattu yookiin daawwatamtu waan taateef. Tokkoffaan bee jette. Meeqa fidde tokkoffaa baate mee? 791. 791 kichuu ol adeemtu abdii hegeree biyyaatti 790 takka fidde tokkoffaa baate maal jaalatte micha keessa akka baritti? Ingiliffa. Saayinsii naannoo saayinsii barannaa. Baay'ee gaariidha. Gara fuula duraatti kichuun yoo guddatti maal taatameeti? Doktara ispeeshaalistii lafee. Ispeeshaalistii lafee. Namni ammaan dura lafee caccabe haatee agartee jirta? Hin jiru? Ni jira moo hin jiru? Suuta dhahinee guugi bira geesse? Ispeeshaalistii yogguu taate? Maal goona? Ifayyisna qa. Akka namni keenya ogummaa dhabaa beekumsa dhabaa hacabees kaa balaan adda addaa irra buutees nu duraan miidhamni maal goota ogummaa keetiin? Ni yaala. Ni yaalta guddadhu. Ati ammoo mee ati gara fuula duraatti maal godhuu qabda? Qaa'ee tanan yeroo hunda sadarkaa koo jijjiiruun qaba. Emi warra manu bira jiran kana keessa eenyu fakkeenya godhatta? Simboo. Simboo. Kosh. Yeroo itti aanu immoo akka simbootti cimtee 800 fiddee atis akkasi fiddee deebinee wal agarra. Hin ta'u? Eewwa kanaafuu amma immoo hijiga atis sammuun ta'e qulqulluudha taayisiitis qulqulluudha tanama hundaa daa'imni qulqulluu yoo abbaan itti hojjete waan ati qabatte san takka gadi hin dhiiftu tole. Kanaafuu hiriyoota kee akkuma fakkeenya godhattetti itti dhiyaattee akkamii qo'atan karoora isiin fayyadamtu hunda irraa qooddattee tan hin beeknes gaafattee barsiisaa keetis gaafattee haadha abbaafis ajajamtee isaaniillee waan si dhibe gaafattee akkasumas mana barumsaatti illee taasi dhibde gaafattee sodaachuun sirrii miti. Tolee yoo sodaatte achumas sodaadhaan galtaa gaafa qormaanni dhufe hin dhabde. Akka nama kanaa miti. Barsiisaa ni gaafatanii mire? Barsiisaa ni gaafatan. Ammaasoo eenyu fa'aa gaafatan? Haadhaaf abbaa. Yaa ammaasoo? Ayyee. Ollaa. Hayyee. Ollaa. Waan karaa manguddootiin dhufu afoolota irraa waan ta'e manguddoos ni gaafatan. Kitaaba irra jirtu ta mana barumsaa dhumtu barsiisaa fi hiriyoota isiittis ni gaafatanii mi? Akkasiin akkam ta'an? Ni ciman tole. Reefu ati oduu durii jennaan sirraa hin qabe. Taammaa malee hin barbaadnu jee. Kanaafuu warreen nu daawwachuu jiran
Simboo oduu durii ni dhorke. Immoo ijoollee lameen sanii ni kanneen akkanaan hin jenne. Hanga abbaa daa'immaniiti. Ati sirna naqadhu mee ta'e taree buusan. Oduu durii. Bara durii namicha tokko ture. Namichi suni hojii hojjechuun jaalatu. Garuu qabeenya qaba hojii hojjechuun jaalatu. Qabeenya san namaaf kennuu hin jaalatu. Achiin gaaf tokko osoo mana haadha mana tokko qaba mana fincaanii deemee shitti beeti keessatti bu'e. Achi keessatti yeroo bu'u haati manaa barbaaddee dhabnaan yeroo gara mana fincaanii seentu achi keessa jira. Achiin booda maal gootaa achi keessaa maal gootee maaltu achi keessa si godheenaan nan kufee jedhan. Amma akkamitti si baasannaan dhaqitoo namicha ollaa keenya isa nama baasu san waamii jedheen. Achiin tole jetteeni dhattee waamte. Achiin namichi suni birrii meeqaan baastaa jettee namicha sana waamte. Birrii 10 nan baasaa jedhe. Achiin dhattee 10 hin baataa 10 si waa baasu ennaan lakkii ta'uu jedhinii jedheen. Achiin booda isaan ishiin deemte maaloo xiqqoo shirraa nuurrisii jette. Achiin 9 jedheen. Achiin dhaqeet 9 sin baasa sin jedheeraa nani lakkii ammasiin ta'uu jedheen. Achiin booda maaloo xiqqoo nurraa hirrisii jetteen dhatteet. Achiin ani 9 jalaa dha'uu baattu ayyee. Ani hin barbaadu erga 9 diddanii 8 irratti hin hirrisu jedhee deeme. Achiin booda namicha deemnee maalan godhaa jennaan haati manaa dhatte. Achiin masilaalii ijaariitoo na baasii jedheen. Achiin ishiin daa'ima ulfaa waan taateef akka itti ijaartu wallaaltee asiin jajallistee keessa geesse. Achiin achuma keessa osoo achi ga'een booda hin caccabe. Achiin booda namicha san deebisee waamu malee naaf hin taane jetteen. Achiin booda isheedhanii dhaqaniit namicha san waamte. Xiqqoo qofarraa nuurrisii deebitee waan dhufteefi jedhanii. Achiin birrii 8 siiniif haa ta'u 8 irraa hir'isnaanii ani deebi'ee iyyuu dhufu akka ammaatti jedheen. Achiin booda 8 hin baataayii jetteen. Lakkii hin ta'u 8 irraa nuuf haa hir'isuu jedhe. Achiin 7 jedheen. 7 hin ta'uu jedhe. Achiin booda kana booda tokko malee hin hir'isuu jedhe namichi. Achiin booda torban malee kana booda erga torban diddee 6 fi 5 keessaa filadhu kana caala sin baasuu jedheen. Achiin booda 6 fi 5 keessaa filadhunaan lamaan isaan ta'uu 4 godhii jedheen. Achiin birrii 4 hin baasu jedhee abbaan namichi sirreessu sun deebi'ee mana isaatti galee achiin namichi sun achi keessatti raamoodhaan nyaatamee du'ee jedhama. Dhaggeeffataniif guddaa galatoomna. Eenyuuf galtee mee dubbiin tokko? Si galteeti? Mee maal jette? Otoo hin beekin nama sanaaf namni sun nama gaarii waan ta'eef hir'iseef garuu inni hin dide. Achiin didee gorsa dideennaan achi keessatti du'ee jechuudha. Birriin 10 baay'ee miti isaaf baay'ee ta'e waan of jaallatuuf birrii 10 nuti xiqqaate inni immoo ishii nama gaarii ta'ee raawwatee birrii 8tti sirrannaaniif dide. Kanaafuu carraan isaa qabooddee maal ta'e? Du'eera. Silaa maal godhuu qaba ture? Silaa kaffaleetuma achi keessaa ba'uu qaba ture. Waan baay'ee beesiin baatu akkam jette? Sinutti beebi. Kanarraa kan akka barataniif isiniif qopheesse ofittummaan hin barbaachisu. Tokkommoo waan keenya qobaa keenyaaf ofii keenyaaf qofa kaawwachuu akka hin qabne kan barsiisudha. Tole. Jechoota kallattiidha. Hiikaa isaanitti himta. Tole. Soba jechuun maal jechuudha? Soba jechuun haqa dabsuu. Waan dhugaa ta'e sobatti jiru haqa dabsuu jechuudha. Tole. Huccuu jechuun? Huccuu jechuun uffata yookiin immoo uffata yookiin daara. Fagoo. Fagoo jechuun wanta alaala ta'e. Nyaata. Nyaata jechuun kan nyaatamu soorataaf kan oolu. Oo harka maaliif hin dhooyneef? Hayi gaafi sana hunda deebistee harka akka illee hin dhabne. Tole
meeshaalee muuziqaa ni beektaa? Mee kan fa'aa beektan natti himi? Kiraara, Kiraara, masiinqoo, maasinqoo, ulullee. ulullee. Haa. Dibbee. Tole, isaan amma natti himte kana keessaa meeshaalee muuziqaa ammayyaa isa qabu. Kan ammayyaa kan ta'e kiraara, Kiraara, masiinqoo. gitaara. Haa aadaa, dibbee. Ka aadaa dibbee, Aha. ulullee. Ulullee. Maasinqoolleen. Haa aadaati. Mee ati sirbii ati dhageeffattu sirba kana. Dhageeffattee beektaa? Ayyee. Mee akkam jiru? Sirba hedduu nan dhaggeeffadha. Sirba kan nama hundaa nan dhaggeeffadha garuu irra caalatti kan sabbuu nan dhaggeeffadha. Kasabbuudha? Mata duree walaloon koo abbaa gaarii harka ijoollee isaa gurshee deebisee na gursha gargar nu hin baasu anis na hirmaadha kan mucaa isaa nyaatu yoon balleesses tasa fuula naatti hin badu gorseetu na deebisaa nan godha hundumaa waan garaan koo yaadu akka abbaan na dhalche anis nan jaalladha isan gaddisiisu wanta gaariin godha abbaan gaarii isa adda nama hin baasne ijoollee isaa faana qixxee nama ilaala kan beelee nyaachisee kan dheebote deebuu baase gorsa kana barreessuun yoon argadhe nan barreessaa jedha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Aduun baatee addaate abaaboon daddaraarte. Baacaan irriibaa kaa'ee barumsa koof qophaa'e. Callee mormaa shagoote caaltuun bareeddee baate. Daa'imman ni taphatu tokkollee utaalaatu. Tokkollee waraabessaa manni kee gara keessaa tokkollee waraabessaa. Gara keessa gara keessa. Qananiin qaaraa nyaatte imboosee barguu baatte. Poolisiin jaallanna innis barnoo jaallata. Nageenya keenya eeguuf halkaniif guyyaa kaata. Bisaa manni kee gara keessaa tokkollee waraabisaa manni kee gara keessaa gara keessa. Yaa kam namatti tolti. Boodarra ba'a gugoon akkam. Yaa namatti tolti bareedduudha faaruu ajaa'ibaati. Hamilee takkatti dabalaaf mee. Ergaan ani xumura irratti qabu barattoonni akkuma dura kaase barattoonni dirqama isaanii maatii kabajuu qabu. Maatii isaanii kabajuu qabu. Kanan birammoo maatii ajajamuu gannis dhiyaatee jira ganna qobaa gadi bahuun baay'ee balaa godha. Nama hin beekne faana akkuma dura jedhe nama hin beekne faana deemuunis hin barbaachisu. Nama hin beekne faana deemuu namni hin beekne sun nu fuudhee bakka hin beekne gana hin beeknetu nu geessuu qaba. Daa'imman kana yoo hubattan gara fuulduraattis balaarra hin geessanii. Kanan birammoo yeroo birraan gahu yeroo san barumsaan cimtanii kan simisteer bara 2016 caaltanii bara 2017 irratti immoo hunda caaltanii tokkoffaa baatanii akka kiyyaa anaa ol ta'uudhaan cimuu qabdu. Anis nan cimanti. Kan daawwachaa turtan qophii abdii baruutii qophii keenya har'aan tanaa bifa ajaa'ibaatiin itti bashannantanii irraayis bartanii akkasumas daa'imni jechuun akkamitti akka oomishamaa jirtu agartanii abdii biyya tanaa ta'uu isaaniitti hubattan jeetiin abdaddaa torban immoo daa'ima akkana bifa biraatiin qabadheetiin isinii dhufa har'aaf waan hin qopheeffadhe xumureetiin jira qophiileen OBN gaammee ammaas itti fufuu anaa wajjin torbaan walitti deebina nagaatti.